Akkam jirtu barattoota, egaan nagaa kooti nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha. Egaa barattoonni kutaa 12ffaa ispeeshaalii tarii barattoota sadarkaa haayiskuul irra jiran kamuufuyyuu hin ta'a. Ammoo moor barattoota kutaa 12ffaatiif yeroo baay'ee waa'een paarsanteejii atliist gaafii 5 yoo xiqqaate jechuun koorsii saabjektii hundarraayyuu walitti dhufuudhaan gaafii 5 aptituudiidhaan dabalatee qorumsa irratti hin ba'a. Garuu immoo foormulaan takkaa fi takka foormulaa tana bichaadha. Foormulluma tanarra ejjetaniitoo angilii biraatiin yookaan ammoo angilii garaagaraatiin baasuu danda'ani. Kanaafuu foormulaa tanarra hojjennee atliist karaa sadiin ba'a kuni. Foormulaanuu tana takkittiidha. Foormulaa tanarraa wantoota sadii isin gaafachuu danda'ani. Isaanillee tokko tokko reetii soqisiniin jechuu danda'ani. Tarii paartii isaatii tootaalidha. Kana sadeen qofa soqisiniin jedhanii. Garuu ammoo yeroo tokko tokko bakka angiliin inni ittiin bahu hubachuu dhabuurraa kan ka'e konfiyuuzii ta'ana. Kanaafuu maal isiniin jechuun barbaade homaa foormulaa addaa biraa wayii qabachuun isin barbaachisu. Reetiin qixxee ta'a. Paartii irra tootaalii baay'isuu 100 godhaatoo qabadhaa isiniin jechuu barbaada. Kazaan maal gootanii yoo tootaalii soqisiin jedhan kanuma kirikiroosii baay'istanii yoggaa akkasumas ammoo paartiillee soqisiniin jedhan kirikiroosii baay'istaniitoo paartii asumarraa diraayivii godhachuu ni dandeessaniin isiniin jedhaa. Tarii egzaampilii kana isinitti argisiisu ta'a. Istaayiliin tokko akkamitti ba'a? Istaayiliin tokko bifa kanaan ba'a. Inni lammaffaa ammoo reetii yoo soqisiniin jedhe akkasitti ba'uu danda'a. Istaayiliin sadaffaatis hin jira. Tana sadeen kan waliin ilaallu ta'a. Gaafiin tokkoffaan maal jedhaa? An academic content creator notice that 1400 subscriber watch their video in mobile phone jedha. Maal jedhaa? Content creatoriin tokko namoonni 1400 viidiyoo isaa maal godhanii subscribe godhaniifi jedha. Nama meeqa keessa? Nama hin beekne, nama hanga hin beekne wayii keessa namni hangamtu godhee fi namni 1400 godhee akkasumas ammoo reetiin isaan ittiin dabalaa jiran maal inni 35%dhaan dabalaatu jira. Kanaafuu asitti maal nuuf kenne? Paartii isaa nuuf kenne ilaala. By cell phone jedha. Mobaayiliidhaan tarii wanta biraatiin ilaalamuu danda'a. PCdhaanis ilaalamuu danda'a. Garuu ammoo kumaalaan nootisii godhee mobaayil foonidhaan nootisii godhee jechuudha. Asitti ammoo reetiin isaa nuuf kenname. Kanaafuu ilaala foormulluma kanarra ejjettanii tooyi itti gaggalchitanii asitti kun paartii jechuu barbaade tanani. Tun isheen tun paartiidha. Paartiidha. Akkasumas tun 1400 yoggaan editii godhuni 100. Reetiin ammoo 35%dha. Kanaafuu fiddanii yoo foormulluma kanatti galchitanii tootaalii maal gootaniitu argattanii? Tootaalii kirikiroosii gootan maal argattanii? Gaafii correct answer 4000 argattanii jechuudha. Tarii wanti isinirraa eegamu maal inni asitti? Tarii exact questionii kana expect godhuu osoo hin taane foormulaa tana bakka taphni guddaan kan jiruu fi foormulaa tana takkitti irra jira. Inni lammataa ammoo saayinsii jechuun saayinsii konseptii wanticha hubachuudha. Maal jechuudha? An educational content creator notice that nama 1400 maal godhe? Hin arge subscribe yookaan ammoo subscribe godhaafi jiraachuu isaaniitti nootisii godhee itti aansuudhaan ammoo reetii meeqan dabalaatoo jiranii 35 dabalaa jiranii. Kanaafuu maal soqaa isiniin jedhe? Tootaalii soqaa isiniin jedhe jechuudha. Kanaafuu foormulaa itti galchitanii barattoota kutaa 12ffaati argachuu ni dandeessanii. Deebii keessan meeqa? 4000 argachuu ni dandeessanii. Tarii kuni 35 tun immoo 1400 jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo istaayiliin biraatis hin jira. Amma gaafiidha laala. Taphni guddaan gaafirra jira. Foormulaa takkitti qabadhaa isiniin jedhe. Garuu ammoo taphni guddaanii gaafirra jira. Gaafii bakka gaafiiwwan angilii kamiin ba'anii isa jedhu ilaala malee. Tarii foormulaan al takka reetiin qixxee ta'a paartii irra tootaalii baay'isu 100 jettanii qabachuu hin dandeessanii. Maal jedha laala? A high school received a shipment of 80 reference textbook jedha. High schooliin tokko maal receive godhe?
kitaabota dooniidhaaf fe'aman 80 riisiifii godhee isaan keessaa immoo jedha if 28 of these textbook are for mathematics and the rest are for other subject, what percentage of total shipment belong to mathematics jedha. Amma maal soqaartanii reetii soqaatoo jirtan kalaalaa barattoota. Maal inni kitaaba guutuu nuuf kenne kitaabota san keessaa immoo maatimaatisiin meeqa jedhe 28 jedhe. Laala paartii isiniif kenne asirrattu salphaadhumatti hubachuu hin dandeessanii guutuun isiniif kenname asitti paartiin isiniif kenname reetii soquuf deemaa jirtanii jechuudha. Tarii foormulaan biraa jiraachuu danda'a. You don't need to worry about that formula. Maal inni wanti qabachuu qabdan tokko reetiin qixxeetaa paartii irra tootaalii baay'isuu 100. Kanaafuu kamtu naaf kenname kaman soqaa jira addaan baafachuudha. Waan fagoo deemte tokko hin qabdanii. Kanaafuu akkas gootanii too meeqa argattanii deebii keessan argattanii jechuudha. Tarii foormulaatti nan dhaqee hojjechuun naaf dirqamaa miti. Sababni isaatis laala asitti meeqa asitti tootaalii isaa meeqa argattanii paartiin isaa 28 irra 80 baay'isuu 100 jechuu ni dandeessanii jechuudha salphaadhumatti. Meeqa argattanii 35% argattanii jechuudha. This is the way. Kan biraa ammoo itu tootaalii soquudha. Tarii asitti tootaalii gaafii wal fakkaatan copy paste godhee tanani gaafii kana tarii paartii soqisiniin jechuu danda'an gizee tokko homaa paartii illee soqee isiniin jedhan maal inni akkuma gaafii kana irratti dhufa garuu laala paartii soqisiin jedhan high school received this shipment 80% fudhatee shipmentiidhani itti aansuudhaan ammoo itu reetii isiniif kennanii yookaan ammoo percentage isiniif kennanii what is the part yookaan ammoo maatisiin hagam ta'uu danda'a isa jedhu isin gaafatanii kanaafu isallee yaada keessa galfadhaa isin jechuu barbaada. Garuu ammoo foormulaa tana keep in your mind hanga entrance exam especially aptitude qoramtanii baataniit tarii achi booda dhimma keessan suni. Garuu ammoo foormulaa tana really sirriitti keep godhaan isin jechuu barbaada. Foormulaa tana qabadhaayi gaafiin gosa barbaadetu haa dhufu maalan gaafatamaa jira foormulaan maal inni kennamni maal inni ani hoo maalan gaafatame isa jedhu addaan baafadhaa malee tarii waan karaa baay'ee fagoo si fudhatu wayitii miti. Itti aansuudhaan ammoo itu probleemiin takka kinoo gaafii tanaani percentage of increase and decrease tuni zakkiidha bakka yeroo baay'ee at least gaafii laman jirti. Aptitude irratti ilaala. Gatiin meeshaa tokko haganaan bitame kazaan yeroo booda immoo itu hagasiin dabalee rate of increase soqisiniin jedhanii akkasumas ammoo gatiin meeshaa wayii hagasiin bitame kazaan ammoo itu hin qannase gara iddoo yoo deemu rate of decrease soqisiniin jedha. This is common on entrance exam especially. Kanaafuu maal inni foormulaan hin jira rate of increase or decreasing sumatti isiniin jedhu walqixa ta'a new value hir'isuu original value irra original value baay'isuu 100ti. Ilaala tana foormulaa tana dagatinaayi tarimee tun sirriitti foormulatti waan isinitti mul'achaa hin jirreef jedhee tanani foormulaa tana qabadhaayi. This is for what? For rate of increase or percentage of increase. Garuu ammoo itu percentage of decrease isiniin jedhe maal gootanii tan wal jala shiftii gootan new value fi original value. Here new value minus original value jedha maal irratti percentage of increase irratti. Garuu ammoo itu percentage of decrease soqoo yoo soqxan maal inni original value minus new value over original value times 100 gootanii jechuudha. Look for example. Example tana ilaaladhaayi. Example tana a price of civil engineering survey notebook in Addis Ababa increased from this
to this. 150 gara 180 dabalee due to shifting printing cost dha. What the percentage of increases in this price in jechaatu jira. Maal inni original value keenya meeqa barattoota meeqa? Original value keenya 150, new value keenya immoo 180. Percentage soqaa jechaatu jira. Kanaafuu maal gootanii 180 jettaniin hir'isuu 150 irra 150 baay'isuu 100 jettaniin meeqa argattu? Meeqa argattanii? Tarii parsantii meeqa argattanii? 20 argattanii jechuudha. Tarii ilaalaa. Amma immoo osoo akkas jedhee tarii in civil engineering ilaalaa osoo hir'ate jira 100 fi original la garuu laala yoo rate of increase soqee isiniin jedha yeroo maraa rate of increase yoo soqee isiniin jedha new value minus original value over original value times 100 gootanii percentage of decrease yoo isiniin jedhan immoo itu maal gootanii original value minus new value over original baay'isu 100 gootanii jechuudha. Tarii asitti formulaawwan tun lamaan kiidha. Garuu wanti isinirraa eegamu maal inni saayinsii gaafii hubachuudha laala. Formulaa hin qabattanii specially aptitude irratti formulaa hin qabattanii saayinsii yookaan ammoo itu gaafin angilii kamiin akka bu'u. A price of this increased from this to this jedhe. Kanaafuu laala kan oldii ta'e 150 new ammoo 180 decreased from this to this osoo jedhe immoo itu akkasumatti hubachuudhaan percentage of decrease soquu ni dandeessanii jechuudha. As main maalan isin jechuu barbaada har'aaf formulaa tana qabadhaayi gaafii tana ilaalaa sirritti kazaan ammoo ofii keessanii xiinxalliyaa hojjedhaan isin jechuu barbaada. Ittaansuudhaan ammoo itu ittaansuudhaan formulaa tana qabadhaa yaaduma formulaa tana qabadhaayi maalan gaafatame saayinsiin maal jechaa jira gaafiin isa jedhu sirritti hubadhaayi percentage problemiin kanarra hin dabaru gaafuma tana yookaan ammoo viidiyuma tanarraa kan jirtu seeran gadi fageenyaan hubachaa hojjettanii nyaantarii entrance exam irratti gaafiin isin nyaatanatti fakkaatu carraa gaarii jajjabaadhaayi. Milkiin isiniif hawwaa isinis subscribe naaf godhaa like naaf godhaa jajjabaadhaa.